Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota Qubee TV hunduu qubee galgala kanaa kan sirriitti ani leensaa hordofaadha. Itoophiyaan gabaasa koomishiniin ogeeyyii mirga namoomaa baasee akka hin fudhanne ibsite. Beekanii Taakkalaa waan qindeessite qabdi. Lola humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota naannolee biyyattii garaagaraatti argaman gidduutti adeemsamaa jiru wal qabatee Itoophiyaa keessatti ammallee yaaddoon duguuggaa sanyii fi yakkoota suukanneessaa biroo raawwatamuu danda'a jedhu. Bal'inaan jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti gorsituun addaa ittisa yakka duguuggaa sanyii Waayiruum Miidaariitu akeekkachiisan. Akka gorsituun addaa kun jedhanitti yaaddoon duguuggaa sanyii kun Oromiyaa, Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessatti olaanaa ta'uu fi haalota duguuggaa sanyii raawwachiisuuf dandeessan jiraachuu eeran. Yakkoota Itoophiyaa keessatti raawwataman ilaalchisee gabaasawwan nu gahan baay'een kan miira namaa tuqanidha kan jedhan gorsituun addaa kun haala jiru ittisuuf hatattamaan tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha jedhan. Hawaasni idil addunyaas dhimmichaaf xiyyeeffannoo addaa akka laatu waamicha dhiyeessanii ture. Itoophiyaan garuu yaada dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ergamaan addaa Itoophiyaa ibsa gorsituun barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii wal dhabdee mootummaa fi humnoota hidhatan gidduu socho'an garaagaraa gidduu jiru wal qabatee ibsi baaftee kan hin fudhatamnedha jechuun beeksise. Ergamaan Itoophiyaa ibsa baaseen ibsi gorsituun barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii gorsituu addaa ittisa yakkaa duguuggaa sanyii Waayiruum Miidaaruutti baafte kun dhugaa lafarra jiru ilaalcha irraa kan hin galchiin waan ta'eef ibsa dadhabaadha jechuun kan hin fudhanne ta'uu beeksise. Gabaasa ogeeyyiin koomishinii mirga namoomaa idil addunyaa baase kan osoo qorannoo gahaa hin adeemsifamiinii fi odeeffannoo maddeen amanamoo hin taane irraa sassaabee irratti hundaa'uun baase irratti hundaa'uun ibsi gorsituun addaa baafte kun fudhatama hin qabu jechuun beeksise. Waliigalteen Afrikaa Kibbaatti sadaasa bara 2022 Afrikaa Kibbaatti raawwatame waraana kaaba Itoophiyaa akka dhaabbatu taasise ta'uu ibsuun gareen gulaala gamtaa Afrikaa adeemsa waraana dhaabuu hidhannoo hiikuuf walitti makuu to'achaa jiraachuu eere. Waliigaltee kana hojiitti hiikuuf mootummaan Itoophiyaa kutannoo qabas jedhe. Akkasumas koomishiniin marii biyyaalessaa ijaaruu wal dhabdee amma jiruu fi kanaan dura ture furuun nagaa buusuuf hojjechaa jiraachuu dabalee ibse. Hawaasni idil addunyaa adeemsa hojiirra oolchuu waliigaltee kan akka iddoolee waraanaan hubaman deebisanii ijaaruu fi misoomsuu irratti gargaarsa cimsee itti fufuu qabas jedhe. Ibsa dadhabaa waliigaltee waraana dhaabuu hin milkoofne jechuun gorsituun addaa baaftee ibsa sirrii hin ta'inii fi adeemsa nagaa biyyattii booressu waan ta'eef dhaamsa akkanaa baasuu akka dhaabdu ergamaan Itoophiyaa gaafate. Lola humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota naannolee biyyattii garaagaraatti argaman gidduu adeemsamaa jiru wal qabatee Itoophiyaa keessatti ammallee yaaddoon duguuggaa sanyii fi yakkoota suukanneessaa biroo raawwatamuu danda'a jedhu bal'inaan jiraachuu gorsituu addaa kun akeekkachiiftee ture. Akka gorsituun addaa kun jettetti sodaan duguuggaa sanyii kun Oromiyaa, Tigraay fi Affaar keessatti olaanaa ta'uu fi haalota duguuggaa sanyii raawwachuuf dandeessan jiraachuu eeranii ture. Itoophiyaan garuu kun ammas irra deebi'uutiin sirrii akka hin taane akeekkachiiste. Mariin gamsadee hidha haaromsa Itoophiyaa marsaa sadaffaan torbee dhufu Kaariyootti akka geggeeffamu himame. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan wal dhabdee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti qaban furuuf hagayya darbirraa eegalee marii geggeessaa jiru. Mariin ogeeyyii teeknika biyyoota sadanii marsaa lammaffaan magaalaa Finfinneetti geggeeffamee kan ture yoo ta'u, marsaa sadaffaan marichaa immoo onkololeessa 11 fi 12 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa guddoo Masrii Kaayirootti kan geggeeffamu ta'uu ministeerri dhimma alaa beeksise. Mariin marsaa lammaffaa Finfinneetti kanaan dura taa'amee ture waliigaltee tokko malee gargar ba'amuu ministeerri dhimma alaa Masrii ibsee kan ture yoo ta'u, Itoophiyaan immoo dhimma hidhichaa wal hubannoon akka uumamuuf yoomuu kan tattaafatu ta'uu karaa ministeera dhimma alaa ishee ibsitee turte. Manneen murtii federaalaa tajaajila abbaa seerummaa isaanii kan bara 2016 kennuu eegalan. Manneen murtii federaalaa hojii idilee tajaajila abbaa seerummaa isaanii kan bara 2016 har'a ifatti kennuu jalqaban. Sagantaan tajaajila idilee abbaa seerummaa jalqabsiisuu manneen murtii federaalaa har'a mana murtii waliigalaa federaalaatti taasifamee jira. Sagantaa kana irratti akka himametti manneen murtii federaalaa adoolessa 1 bara 2015 hanga fulbaana 30 bara 2016tti tajaajila abbaa seerummaa kennaa hin turre. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa federaalaa Teediroos Mihirat manneen murtii olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u gahee olaanaa qabus jedhan. Haaluma kanaan bara baajata kana akkuma kanaan dura manneen murtii bilisa haqa qabeessaa fi walaba ta'uun tajaajila hawaasaaf kennuuf qophii taasisuu himan. Manneen murtii yeroodhaa gara yerootti haala tajaajila itti kennan ammayyeessuu fi fooyyessuun hawaasa biratti fudhatama argachaa jiraachuu himan. Bara baajataa kana tajaajila si'ataa qulqullina kan qabuu fi teekinooloojiin kan deeggarame kennuuf kan hojjetan ta'us eeran. Manneen murtii hojii jijjiiramaa hojiirra oolchaa jiran haala qajeeltoo bilisummaa abbaa seerummaa hordofeen cimanii kan itti fufan ta'uu beeksisan. Manneen murtii guyyaa har'aa ifatti tajaajila kennuu jalqaban mana murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa, mana murtii olaanaa federaalaa fi mana murtii waliigalaa federaalaati. Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sagantaan nyaataa barattoota 224 ol fayyadamoo taasisu guyyaa har'aa eegale.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi magaalaa Shaggar deeggarsa walootiin soorata barattootaa jalqabsiisan. Sagantaan kun har'a kutaa magaalaa Furiitti kan jalqabsiifame yoo ta'u, bulchiinsa magaalaa Shaggarii fi manneen barnootaa aanaalee Shaggar daangessan dabalatee manneen barnootaa 320 keessatti barattoota 224 ol ta'aniif sooranni, yuunifoormii fi dabtarri barataa dhiyaatee barnoota jalqabaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira barnootaa bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Firaakiyyaa Kaasa'uun himan. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu maddeen alaarraa arganneen isinitti hima. Jijjiiramni qilleensaa fayyaa sammuu daa'immanii irratti dhiibbaa qabaachuu gabaasni himu ifoome. Taateewwan jijjiirama haala qilleensaa addunyaa faana dhahachuun mudatan kanneen akka ibidda bosonaa, gogiinsi, lolaan, hammi ho'aa garmalee fi balaawwan biroon jijjiirama haala qilleensaatiin dhufan fayyaa sammuu daa'immanii balaaf saaxilaa akka jiran gabaasni haaraan waldaan xiinsammuu Ameerikaa fi dhaabbanni haala qilleensa addunyaaf falmu Eco Ameerikaa jedhamu waliin baasan ifoomse. Dhiibbaan jijjiirama haala qilleensaatiin daa'imman irratti dhufu kun daa'imman osoo hin dhalatin kan jalqabu yoo ta'u, erga dhalatanii boodas umuriin isaanii haguma dabalaa deemu balichis faanuma akka dabalu gabaasni dhaabbilee kanneen ni mul'isa. Addatti immoo qormaatileen kanneen akka weerara COVID-19, waraannii fi haleellaan hidhannoo meeshaalee waraanaatiin addunyaan kana irratti raawwatamaa jiran fayyaa sammuu daa'immanii irratti haala walxaxaa ta'e akka uumes qorannichi heeree jira. Sababoota kanaan walqabatee daa'imman hedduun hiyyummaa hamaa keessatti kufuu, miidhaa sanyummaaf saaxilamuu, qaama miidhamuu fi sababoota birootiin rakkoo fayyaa sammuu hamaaf caalaatti saaxilamaa dhufuu isaanii gabaasni kun ibse. Qopheessitoota gabaasa kanaa keessaa tokko kan ta'anii fi daayirektarri itti fufiinsaa fi gargaaraa piroofeesara qorannoo naannoo kolleejjii Maakaalestar kan ta'an Piroofeesar Kiristii Maanniin jijjiiramni haala qilleensaa addunyaa kana karaa kallattiinis ta'e alkallattiin fayyaa sammuu irratti dhiibbaa akka qabu himuu isaanii Heelzdeey gabaasee jira. Waraanni Israa'el Filisxeem Hamaas gidduutti eegalee har'a guyyaa ja'affaasaa qabatee jira. Addisuu Muluu dabalata oduu kanaa akka taanutti qindeessee jira. Hamas sanbata darbee Israa'el irratti haleellaa hin eegamne erga raawwateen booda waraanni Israa'elii fi Filisxeem har'a guyyaa ja'affaa isaa qabatee jira. Lakkoofsi namoota haleellaa Hamaasii fi haleellaa deebii humna qilleensaa Israa'eliin biyyoota lamaan irraa ajjeefamanii 2,500 ol ga'ee akka jirutu himamaa jira. Odeeffannoo humni ittisaa Israa'el baasee akka agarsiisutti lakkoofsi lammiilee Israa'el haleellaa Hamaasiin ajjeefamanii 1,300 akka ga'ee fi namoonni 3,000 ol haleellichaan madaa'uu isaanii ibse. Ameerikaan lakkoofsi lammiilee ishee haleellaa Hamaas kanaan ajjeefamanii 22 ta'uu beeksifte. Taayilaandis lakkoofsi lammiilee ishee Israa'el keessatti haleellaa Hamaasiin ajjeefamanii 21 akka ga'e beeksifte. Akka odeeffannoo aangaa'onni Filisxeem kennan jedhutti immoo lakkoofsi lammiilee Filisxeem haleellaa humna qilleensaa Israa'eliin ajjeefamanii 1,200 akka ga'ee fi namoonni lakkoofsi isaanii 5,600 haleellichaan miidhamuu isaanii ibsaa jiru. Dhaabbanni dhimma godaantotaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka ibsetti immoo haleellaa deebii humna qilleensaa Israa'el raawwachaa jirtuun hanga ammaa namoonni 338 Gaazaa irraa buqqa'uu isaanii Israa'el haleellaa xiyyaaraa Gaazaatti raawwachaa jirtu itti fuftee kan jirtu yoo ta'u, haleellaa halkan tokkoon qofa Gaazaa keessatti bakka qiyyaafannaa 2,000 rukuttee jirti. Waraanni Israa'el akka jedhetti haleellaa humna qilleensaa biyyi isaanii fudhataa jirtu kanaan da'oo fi buufataaleen Hamaas xiyyeeffannoon haleelamaa akka jiran ibse. Israa'el haleellaa humna qilleensaa raawwachaa jirtu kanaan alattis loltoota 300 ol gara daangaa Gaazaatti bobbaasuun waraana lafoo raawwachuuf qophii taasisaa jiraachuu ishee ibsaa jirti. Israa'el guyyaa kaleessaa kaabinee yeroo waraanaa akkasumas waraana kana kan to'atu dhaabdee kan jirtu yoo ta'u, garee kana keessatti dursaan garee hidhattoota Beenuu Gaanzaa keessatti argama. Hamaas rookeettiiwwan gara kutaalee Israa'el adda addaatti dhukaasuus ittuma fufee jira. Israa'el waraana lafoo ishee gara daangaa Gaazaatti bobbaasuu ishee hordofee Hamaas ibsa kenneen akka jedhetti tarkaanfichaaf sodaa akka hin qabne ibsee jira. Hoogganaan Hamaas duraanii Khalid Maashal biyyoonni ollaa isaanii dhiibbaa waraana Israa'el taasisaa jirtu kana irratti taasisuu irratti akka hirmaatan gaafatee jira. Maashal akka jedhanitti uummanni fi mootummoonni biyyoota kanneen akka Joordaan, Sooriyaa, Libaanosii fi Masrii Filisxeemota gargaaruuf itti gaafatamummaa guddaa qabu jedhanii jiru. Dubbii himaan Hamaas Khalid Kaadoomii akka jedhanitti sababni gareen isaanii duula waraanaa Israa'el irratti gaggeessaa jiru hammeenya waggoota 10 darban keessa Israa'el Filisxeemota irratti raawwachaa turteef deebii kennuudhaaf jedhanii jiru. Dubbii himaan kun hawaasni addunyaa yakki waraanaa Gaazaa keessatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatuuf birmachuu qabu jechuun Al-Aqsaa dabalatee iddoowwan qulqulluun keenya ka'umsa duula kanaatii jedhan. Lammiilee Filisxeem hidhatan hundaaf waamicha waraanaa kan dhiyeesse Hamaas ergaa karaa toora
moosaajii telegiraamii isaa kenneen hidhattoonni West Bank, hawaasni Arabaa fi biyyoonni Musliimaa duula kanarratti akka hirmaatan waamicha dhiyeessee jira. Gama biraatiin immoo ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Blinken Israa'elii fi Yordaanos daawwachuuf gara Israa'elitti imalanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa kun imala isaanii osoo hin eegaliin ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin akka jedhanitti gabaabumatti fi afaan ifa ta'een Ameerikaan Israa'el bira dhaabbachuu fi michummaa ishee ni ibsitiif jedhan. Daawwannaan Antooni Blinken kun deeggarsa Washington Tel Aviv qabdu agarsiisas jedhamaa jira. Reuters akka gabaasetti Blinken akkaataa waldhabdeen kun itti xumuramuu danda'u irratti muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu waliin ni mari'atu jedhame. Guyyoota ja'a dura haleellaa tasaa Hamaas Israa'el irratti raawwateen lubbuun namoota 1,200 kan darbe yoo ta'u kanneen keessaa 22 lammiilee Ameerikaa akka ta'anii fi namoota Hamaasiin butaman 100 ol keessatti lammiileen Ameerikaa akka argamantu himame. Antooni Blinken turtii isaanii Israa'elitti taasisan kanaan namoota booji'aman kanneen gadhiisisuu akka yaalan akkasumas pirezidaantii Filisxeem Mohammad Abbaas waliin Yordaanos keessatti wal arguun akka mari'achuuf jiran CGTN tu gabaase. Libaanan kaleessa rokkeettiiwwan ishee gara Israa'elitti furguggisuun ishee kan yaadatamu yoo ta'u pirezidaantiin Iraan Ibrahim Raisi gita isaanii kan biyya Siiriyaa Bashir al-Assad waliin marii karaa bilbilaa taasisaniin amma biyyoonni Arabaa fi uummattoonni bilisa ta'an hundi yakka Israa'el Filisxeemota irratti raawwachaa jirtu dhaabuu qabu jedhan. Oduma kanaan wal qabateen biyyoonni miseensa dhaabbata waliigaltee Atlaantik Kaabaa neetoo fi bira dhaabbannaa fi deeggarsa isaanii Tel Aviviif qabaachuu ibsuuf walitti qabaman ibsa kennaniin akka jedhanitti Israa'el of ittisuuf mirga guutuu akka qabdu ibsanii jiru. Barreessaa olaanaa neetoo Yaans Stoltenberg gocha shororkeessummaa Hamaas Israa'el irratti raawwatte balaaleffachuun ergaa Israa'el kophaa ishee miti jedhu dabarsaniiru jechuun France 24 tu gabaase. Haa ta'u malee haleellaan Israa'el Gaazaa irratti raawwachaa jirtus madaalawaa akka ta'u gaafatanii jiru. Neetoon Hamaas namoota qulqulluu booji'aa hatattamaan dafee gadhiisuu qaba. Qaamni waldhabdee kanatti fayyadamuuf yaalu kamiyyuu gocha kanarraa of qusachuu qaba jedhee jira. Israa'el neetoo kan miseensummaan biyyoota 31 of keessaa qabu kanaaf miseensa ta'uu baattus gamticha waliin gama waraanaan walitti dhufeenya jabaa qabaachuun ishee ni beekama. Hanga maatti daawwachaa kan turtan oduu qubeeti. Oduu qubee waliin ani Leensaa hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii gama kootiin halkan gaarii.